Hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Waamicha Qubee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Egaa har'allee barumsa tokkoon walitti deebineerraa gidduu kana shaakala akka waliin shaakallu waadaa isiniif galeen ture. Egaa bifuma shaakala jenne sanaanii anillee shaakala tokko tokko qabadhee isiniif dhufeera jechuudha. Egaa barumsuma armaan dura barachaa turreettanii shaakala tokko tokko irra deebi'ee walii wajjin shaakala jechuudha. Egaa namoonni barumsa duraan baranne keessatti gaaffii qabdan yookiin wanti isiniin galle jiraate shaakala amma waliin shaakallu kanarratti deebi'ee akka isiniif galu yookiin akka hubattan jedheetan yaada. Egaa har'a ammoo walii wajjin kan shaakallu waa'ee birsagaati. Egaa mata dureen keenya shaakala birsagaa kan jedhu ta'a. Shaakala birsagaa. Egaa mata dureen kun maal jechuudha? Birsaga shaakalu jechuudha. Waa'ee birsagaa hiika biraa akkasitti hin fakkaanne mata dureen kuni waa'ee birsagaa shaakaluu jechuudha. Waa'ee birsagaa shaakaluu. Egaa mee waa'ee birsagaa shaakaluun duratti duuba deebi'een gara barnoota keenya kutaa 13ffaattan isin deebisa. Kutaa 13ffaa. Egaa akkuma kana dura namoonni baay'een keessan hordofaa turtanitti kutaa 13ffaa kana keessatti waa'ee birsagaa ilaallee turre. Birsagni maalii kan jedhu akkamitti immoo uumamaa faayidaan isaa maali kan jedhu kutaa barnoota keenya 13ffaa keessatti ilaallee turre. Egaa isiniin affeera duuba deebi'aatoo namoonni waa'een birsagaa isiniin gallee iyyuu kutaa sana ni hordofuu ni dandeessu. Akkasumas immoo namoonni haaraa gara chaanaalii keenya dhuftanillee duuba deebitanii barnoota kutaa 13ffaa hordofuu ni dandeessu. Irra deebitanii ilaaluu dandeessu isiniin jedha. Kun affeerraa kooti. Egaa har'a garuma barnoota keenya har'aatti deemna jechuudha. Namoonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii koottaa chaanaalii keenyatti dabalamaa afaan Oromoo waliin barannaa. Egaa caccabuu qubee walii wajjin ooshinaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf barumsa keenya har'aatti deemna jechuudha. Egaa barumsa keenya har'aatti mee dura deemutti dura jechuudha. Mee birsagni maal akka ta'e haa hiiknu isin yaadachuudhaaf xiqqoo jechuudha. Birsaga jechuun maal jechuu akka ta'e. Egaa birsaga jechuun jennee turre yeroo darbe kutaa barnoota keenya 13ffaa keessatti jechuudha. Birsaga jechuun caasaa sagalee dubbachiistuu qofaan yookiin immoo walitti qindaa'ina sagalee dubbifamaa fi dubbachiistuun kan ijaaramudha jenne ka. Egaa birsagni kuni kan inni uumamuu danda'u dubbachiistuu qofarraa yookiin dubbifamaa fi dubbachiistuu irraa. Uumama jennee jedhu dubbifamaa fi dubbachiistuu irraa. Egaa asitti adda isaatti dubbachiistuu qofarraa uumamuu ni danda'a yookiin immoo dubbachiistuu fi dubbifamaa walitti dhufuudhaanii birsaga uumuu danda'u jechuudha. Walitti dhufuudhaanii birsaga uumuu danda'u. Mee haa ilaallu. Egaa birsaga kan jedhu kuni jalqabumaayyuu ka'umsi isaa birsaga jechi jedhu kuni birsaga jecha lamarraa dhufe. Birkii fi sagalee kan jedhu jechuudha. Kan lamaan walitti hidhamee dhufe jechuudha. Birkii fi sagalee. Birkii jechuun qoqqoodama waan tokkooti. Sagalee jechuun immoo maal akka ta'e jenna. Sagalee jechuun immoo dubbachiistuu yookiin dubbifama dubbachiistuu irraa kan uumamudha. Egaa gabaabumatti birsaga jechuun birkii sagaleeti. Iddootti sagaleen tokko adda ciccitu jechuudha. Yookiin iddoo sagaleen tokko birkii itti godhatu. Inni kun immoo akkamitti uumamaa dubbii keessatti uumama jechuudha. Dubbii keessatti gaafa jecha tokko dubbannu iddoo itti sagaleen keenya addaan boqotu yookiin iddoo sagaleen keenya itti boqonnaa fudhatu sanatti birsaga tokko jenna jechuudha. Mee fakkeenyaaf osoo hin fagaatiin jechuma birsaga jedhu kana ilaallu. Mee jechuma birsaga jedhu kana walii wajjin haa dubbisnu. Birsaga jecha jedhu kana walii wajjin haa dubbisnu. Gaafa dubbisnu birsaga jenna. Birsaga. Egaa amma asirratti boqonnaa fudhata dubbiin keenya jechuudha. Bir jedhee saga
Akka kanatti bakka sadiitti qoodna jechuudha. Bakka kanatti qoodna jechuudha. Akka kanatti qoodama birsagni. Egaa birsagni kun immoo caasaa mataasaa qaba. Egaa kutaa barnoota keenya itti aanu 35ffaa jechuudha. Kutaa barnoota aanu keessatti caasaa birsagaa walii wajjin ilaalla. Har'a garuu birsaguma jechuun maal akka ta'e shaakallaa akkamitti birsagni uumamaa akkamitti immoo birsaga jecha tokko adda baafanna kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa kaa jechuudha birsaga jedhu kanarratti akkuma fudhannetiin iddoo sagaleen keenya itti adda boqotutti iddoo sagaleen keenya boqonnaa fudhatutti adda qoqqoodnu sun yookiin immoo qoqqoodamni akka sanaa suni birsaga jedhama jechuudha. Egaa birsaga yeroo baay'ee hiikkaan agarsiisuun baay'ee namatti ulfaata gochaan malee jechuudha yookiin barreeffamaan malee fiizikaalii yoo ta'e malee yaadan nama hubachiisuun xiqqoo rakkisa. Kanaafuu shaakaluun barbaachisaa waan ta'eef akka walii wajjin shaakaluu kana jechuudha. Kan isin affeere egaa hanga dhumaatti na duuka bu'aa isiniin jechuun barbaada. Egaa mee jechoota muraasa fudhannee ni shaakallaa. Jechoota muraasa fudhannee shaakallaa. Gaafa sana salphumatti isiniif gala jedheetan abdadha jechuudha. Salphumatti isiniif gala jedheetan abdadha. Mee jechoota muraasa fudhannee yaallu tokko tokkoon sana booda dhumarratti ni guduunfinaa yeroo san isinii gala. Mee jecha jalqaba irratti jechootuma gaafa barnoota keenya 33ffaa keessatti waa'ee shaakala jecha ijaaruu irratti fudhanne irra deebi'ee birsaga isaanii isiniif qooda jechuudha. Birsaga isaaniitti isiniif qooda jechootuma sanaa mee jecha sana keessaa jalqaba irratti gaafa yoo yaadattan jecha sadaasa jedhu fudhanne jechuudha. Sadaasa. Egaa jecha sadaasa jedhu kana mee dubbadhaa. Mee daqiiqaa tokkoon isiniif kennaa warri hordoftanii jecha kana dubbadhaa. Sadaasa. Egaa iddootti birsagni adda ciccitu sadaasa. Egaa inni kuni birsaga tokkoffaa ta'a. Inni kun birsaga lammaffaa ta'a. Inni kun birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Egaa jechi sadaasa jedhu kuni birsaga sadii qaba jechuudha. Isaanis sa. Egaa birsaga sadiitti adda qoodne jechuudha. Birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa. Sadaasa. Egaa akka kanatti jecha tokko gaafa dubbannu iddootti sagalee sun adda jechuudha yookiin immoo iddootti sagaleen keenya boqonnaa fudhatu birsaga jennee qoonnaa jechuudha. Birsaga jennee qoonna. Mee fakkeenya biraallee haa fudhadhu. Gabatee kun qulqulleessaa. Okay. Egaa lammaffaa irratti jecha sonsa jedhu haa fudhadhume. Jecha sonsa jedhu. Sonsa. Egaa sonsa akka kanatti dubbifama jechuudha. Sonsa. Kanaafuu inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa ta'a jechuudha. Birsaga lammaffaa ta'a. Kanaafuu birsaga isaa gaafa barreessinu son kan jedhuu fi saa kan jedhu yookiin birsaga akkatti illee barreessuu dandeenya. Son ida'uu saa sagaleedha waan ta'eef. Kanaafuu inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa. Inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa. Akka kanatti adda qoqqoodama jechuudha. Akkanatti adda qoqqoodama. Egaa iddootti sagaleen keenya boqonnaa fudhatu jechuudha. Birsaga tokkoffaa fi birsaga lammaffaa akka kanatti adda qoodama jechuudha. Jechi sonsa jedhu kun. Yeroo baay'ee jechi irra butaa yoo jiraate fi akkasuma jechi sagaleen isaa jabaatu yoo jiraate dubbifamaan jalqaba dhufu suni birsaga jalqabaatti cita jechuudha. Birsaga jalqabaatti cita akkuma jecha fakkeenyaa fi sonsa jedhu keessatti ilaallee irra butaadha naantuni. Kanaafuu son sagalee jalqabaatti yookiin birsaga jalqabaatti citaa jechuudha. Yeroo hundumaayyuu dubbifamaan lama gosa tokkos haa ta'u gosa adda addaas haa ta'u lama walitti aanee yoo dhufe jechuudha. Dubbifamaa dachaarraa kan hafe lama ta'e walitti yoo aanee dhufe dubbifamaan inni jalqabaa sun gosa tokkos haa ta'u irra butaas haa ta'u birsaga jalqabaatti cita jechuudha. Birsaga jalqabaatti cita. Egaa jechoota gosa hundumaa fudhannee ilaallaa. Jechoota gosa sagalee dheeraa qaban, sagalee gabaabaa qaban, sagalee jabaa qaban, sagalee laafaa qaban,
akkasuma irra butaa fi hudhaa qaban hunduma isaayyuu fudhannee har'a walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Har'a walii wajjin ni ilaalla. Egaa sadaffaa irratti jechi nu ilaallu mee jecha fardeelee jedhu haa ilaallu. Fardeelee, 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 fardeelee. Egaa jecha fardeelee jedhu kana yeroo dubbisnu iddoo itti sagaleen adda citu yookiin iddoo bakka birkii sagalee xummamu argachuu dandeenya jechuudha. Fardeelee, fardeelee. Egaa inni kuni birsaga tokkoffaa ta'a. Inni kun birsaga lammaffaa ta'a. Inni kun birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Birsaga sadaffaa ta'a. Kanaafuu gaafa barraa'u akka kamitti barraa'a jechuudha. Fardeelee yookiin ida'uu lee jedhee akka kanatti birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa ta'a. Birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa yookiin birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa. Akka kanatti adda qoqqoodamee barreeffama jechuudha. Egaa namoonni yeroo darbee waa'ee birsagaa ilaallu kutaa barnoota keenya 13ffaa keessatti isiniin galle har'a sirriitti akka isinii galu abdiin qaba jechuudha. Yeroo akkanatti shaakallu kana akka sirriitti isiniif galuu nan hubadha. Itti aanee ammayyuu jechoota kan biraa fudhannee ilaalla. Afuraffaa irratti afuraffaa irratti jecha jal'aa jedhu haa fudhannu. Jecha jal'aa jedhu. Egaa halluu isaa jecha jal'aa akka dubbifamu taa barreessu. Jal'aa. Egaa baay'een keessan waa'ee hudhaa kun ammayyuu sin rakkisa argeera. Egaa hudhaani akkuma barnoota keenya kutaa meeqaffaa akka ta'es yoo yaadachuu baadhee hudhaan barnoota 9ffaa keessatti ilaalle namoonni qo'achuu barbaadan kutaa barnoota 9ffaa keessatti ilaalle. Egaa kutaa barnoota 9ffaa keessatti hudhaan maal akka ta'e ilaalle turre. Egaa hudhaan kun ammayyuu namoonni isiniin galle yoo ta'e irra deebi'amee wantoota tokko jiru. Hudhaan mallattoo dubbifamaa afaan Oromootti tajaajila. Akka mallattoo dubbifamaa afaan Oromootti. Akka mallattoo dubbifamaa afaan Oromootti tajaajila jechuudha. Akka mallattoo dubbifamaa afaan Oromootti tajaajila. Kanaafuu birsaga keessatti gaafa fudhannu egaa hudhaan azirtii egaa si dubbifamaa lama dhufee jechuudha. Tokko laadhaa, tokko immoo hudhaadha jechuudha. Tokko laadhaa, tokko hudhaadha. Kanaafuu laan asitti maal jechuudha? Irra butaadha jechuudha. Eenyu hojii irra butaa taatee galte? Hudhaa hojii irra butaa taatee galte jechuudha. Kanaafus keessatti sagaleen sirriitti ba'ee dubbifamu kan hudhaati jechuudha. Kan hudhaati. Ishee kana jechuudha. Ishee laantuun garuu irra butamtee dubbifamti. Kanaafuu birsagatti gaafa qoonnu asitti akka namoonni baay'ee yeroo dogongorree hudhaan dubbifamaadha. Dubbifamaa afaan Oromooti. Dubbifamaa afaan Oromooti. Kanaafuu dubbifamaa afaan Oromoo waan ta'eef gaafa birsagatti qoodamu qubeen isa dursee dhufu sun dubbifamaa yoo ta'e birsaga jalqabaatti cita jechuudha. Akkuma jalqaba jedhee afaan Oromoo keessatti dubbifamaan gosa tokkos haa ta'u gosa gargaraas haa ta'u lama ta'e walitti yoo aanee yoo dhufe qubeen jalqabaa dubbifamaan jalqabaa suni birsaga jalqabaatti cita jechuudha. Kanaafuu akkamitti qoonna jechuudha. Jecha jal'aa jedhu kana keessatti akkamitti qoonnaa? Birsaga tokkoffaa akka kanatti ta'a jechuudha. Egaa ida'uu isaan gidduu kaa'uu dandeenya akkuma jedhee yookiin immoo akka kanatti barreessuu hin dandeenya. Akka kanatti kuni birsaga tokkoffaa kun immoo birsaga lammaffaa ta'a jechuudha.
maaliif akka kanatti qoode kan jedhu kaa isinitti himeen jira. Hudhaan dubbifamaa afaan Oromooti. Akka dubbifamaa tajaajila jechuudha. Akka dubbifamaatti tajaajila. Akka dubbifamaa tajaajila. Gatii kana ta'ee fi qubeen hudhaa dursee dhufu sun yoo dubbifamaa ta'ee irra butaa ta'a jechuudha. Irra butaan immoo birsaga isa dursee dhufu isa jalqabaatti cita jechuudha. Isa jalqabaatti cita. Egaa akka kana fakkaata. Akka kana fakkaata. Mee immoo fakkeenya biraallee fudhannee haa ilaallu. Shanaffaa irratti jecha garmaame jedhu haa fudhadhu. Garmaame jecha garmaame jedhu haa fudhadhu. Garmaame mee walii wajjin dubbisnee ilaalla birsaga isaa. Garmaame egaa akkanatti jechita jechuudha. Inni kuni birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa, inni kun birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Birsaga sadaffaa ta'a. Gaafa barreessinu garmaame akka kanatti adda qoqqoodama jechuudha. Akka qoqqoodama. Kanaaf kun birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Birsaga sadaffaa ta'a. Egaa jecha biraan fudhadhaa. Dafee daddafee akka yeroo dheeraa sun jalaan fudhannee fi ja'affaa jecha lammummaa jedhu haa fudhadhu. Lammummaa mee isa kana immoo walii wajjin dubbisna. Birsaga meeqatti akka qoodamu lammummaa. Egaa akkuma jedhee dubbifamaan lama walitti aanee dhufe gosa tokko haa ta'u gosa garaagaraas haa ta'u kan jalqabaa birsaga jalqabaatti citaa, kan itti aanu immoo birsaga fuulduraatti cita jechuudha. Kanaafuu dubbifamaan asitti maalama jira akkanatti citaa, asillee maalama jira akkanatti cita jechuudha. Akkanatti cita jechuudha. Kanaafuu akkam ta'a? Inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa, inni kun birsaga sadaffaa. Yookiin adda qoodne yoo barreessinu lammummaa birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Birsaga sadaffaa akka kanatti adda qoqqoodama jechuudha. Jechuun kun xiqqoo dheerata waan ta'eef egaa xiinxaluu qofa gaafata. Namoonni hin galle yoo jiraate akka kanatti jechoota garaagaraa shaakaluu danda'u jechoota dhedheeraa jechuudha. Mee ammayyuu itti fufnee ilaalla. Torbaffaa irratti mee jecha ijoollummaa jedhu haa fudhadhu. Ijoollummaa. Okay. Halluu kun sirriitti mul'atu. Ijoollummaa akkanatti barreeffame jechuudha. Egaa asirratti amma ulaagaa addaa tokko jira. Isin agarsiisnis maal akka ta'e. Egaa birsaga keessatti asirratti yoo ilaaltan dubbachiistu tokko kophaa ishee adda dhaabattee jirti jechuudha. Itti birsaga tokko taati ishiin. Maaliif birsaga keessatti birsagni gaafa uumamu meeshaa yaadachiisu birsagni gaafa uumamu maalirraa uumama jennee jirra. Birsagni gaafa uumamu caasaa dubbachiistuu qofarraa yookiin dubbifamaa fi dubbachiistuu qofarraa uumama jechuudha. Kana jechuun dubbachiistuun qofaashiitti sagalee waan qabduuf yookiin sagalee ta'uu waan dandeessuuf adda isheetti birsaga tokko uumuu ni dandeessi jechuudha. Birsaga tokko uumuu ni dandeessi. Garuu dubbifamaan kophaa isaatti sagalee uumuu waan hin dandeenyeef yookiin ofii isaatti sagalee waan hin qabaanneef dubbifamaan adda isaatti birsaga ta'uu hin danda'u.
Kana akka beektanii akka yaadattanii barbaada. Egaa kanaafiyyuu as keessatti isheen tun addatti birsaga tokko taate jechuudha. Kana jechuun jennee ijoollummaa. Egaa kanaafuu birsagni isaa inni kun birsaga tokko, inni kun birsaga lama, birsaga sadaffaa, birsaga afuraffaa ta'a jechuudha. Gaafa barreessinu halluu biraa isinii haa filatu akka sirriitti isinii mul'atuuf. Ijoollummaa akka kana ta'a jechuudha. Egaa kun dubbifamaa lama addaan cabsina, kun dubbifamaa lama addaan cabsina jechuudha. Addaan cabsina. Kanaaf asirraa maal hubattanii yeroo hundumaa dubbachiistuun jalqaba jechaarra yoo jiraatte isheen birsaga of dandeessi taate jechuudha. Jalqaba jechaarra yoo jiraatte birsaga of dandeessi taate jechuudha. Kanaafuu akka kanatti birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa, birsaga afuraffaa ta'a. Kanaafuu jechi kun birsaga afur qaba jechuudha. Birsaga afur qaba. Kanaaf isinii galeera jedheeta yaada jecha biraattan deema jechuudha. Jecha biraan fudhadha. Kanuma wal fakkaatu akka isiniif galuuf waa'ee dubbachiistuu kanaanii mee jecha aannan jedhu haa fudhadhu. Aannan. Okay. Aannan. Egaa jechi kuni birsaga meeqa qabaata? Mee shaakalaa daqiiqaa tokko isiniifan kenna. Isin shaakalaa mee. Egaa shaakalatti tureeta yaada. Kanaaf asirratti gaafa dubbisnu aannan. Egaa asirratti jalqaba maal isin jedhee dubbachiistonni yoo qofaa jalqaba jechaa dhufan addatti birsaga ta'uu ni danda'u jedheen ture. Garuu asirratti immoo yoo ilaaltanii dubbifamaa lamatu jira. Dubbifamaan lamaan kuni adda cituun dirqama ta'a. Dubbifamaan lama waan ta'eef inni jalqaba jiru birsaga jalqabaa cituun dirqama ta'a. Kanaafuu kophaasaa dubbifamaan birsaga ta'uu waan dandeenyee fi akka kanatti cabsina jechuudha. Akka kanatti cabsina jechuudha. Kanaafuu inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa. Kanaafuu aannan akka kana ta'a jechuudha. Akka kana ta'a jechuudha. Kanaafuu maaliif gaafa jecha aannan jedhu dubbisnu naan isheen jalqabaatuni sagalee jalqabaa kan dubbifamte aannan jenna jechuudha. Aannan jenna akka kanatti inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa ta'a jechuudha. Birsaga lammaffaa ta'a. Tole saglaffaa irratti mee jecha burjaaja'e jedhu haa fudhannu. Burjaaja'e. Egaa akka adda isinii ka'u sirriitti adda siiqsee haa barreessu. Burjaaja'e. Kanaaf mee birsagatti qoodne ilaallaa. Kanaaf dubbifama lama jira. Burjaaja'e. Birsaga meeqa qabaata jechuudha? Birsaga tokko, birsaga lama, birsaga sadii, birsaga afur qabaata jechuudha. Birsaga afur qabaata. Kanaaf burjaaja'e akka kana ta'a jechuudha. Akka kana ta'a maaliif? Akkuma jalqabee hudhaan addatti of danda'e dubbifamaadha waan ta'eef dubbachiistuu waliin ta'ee akkanatti birsaga biraa uuma jechuudha. Birsaga biraa uuma. Egaa kun birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa, birsaga afuraffaa ta'a jechuudha. Birsaga afuraffaa ta'a. Egaa akka kanatti qoqqoodama jechuudha jechi burjaaja'e jedhu. Jechi burjaaja'e jedhu. Taansee
jecha biraan fudhadhaa. Kurnaffaa irratti jecha hadhaa jedhu fudhadhume. Jecha hadhaa jedhu. Hadhaa. Asirratti ammallee jecha kana waan fudhadheef maaliif xiqqoo jechoota kanarraa adda of keessaa qubee dachaa qaba waan ta'eef. Egaa ammallee immoo jecha hadhaa yoo kana birsagatti qoon duraa waa'ee qubee dachaa amma tokko sinaa yaadachiisu. Qubeen dachaa maal jennee jirraa? Lama ta'ee yoo haa barreeffamu malee akka sagalee jabaatatti yookiin akka dubbifamaa lamaatti hin lakkaa'amu. Akka sagalee tokkootti fudhatama. Akka sagalee tokkootti. Yoo jabaates lama ta'es hin barreeffamu. Yoo laafes garuu tokkuma ta'ee barreeffama. Akkumatti barreeffama. Garuu akka dubbifamaa lamaatti ilaalina. Maaliif amma yeroo darbe birsaga gaafa qoonnu maal isin jedhee dubbifamaan lama yoo walitti aanee dhufee tokko gara birsaga jalqabaatti caba jedheen ture miti. Garuu inni kun dubbifamaa dachaaf hin hojjetu. Dubbifamaan dachaa exceptional case dha. Yookiin ulaagaa of danda'e qaba jechuudha adda isaatti. Kanaafuu hadhaa amma laalaa asirratti dhaaniin kun hin jabaata. Kanaafuu dubbifamaan lama ta'ee barreeffamuu hin danda'u. Kanaaf osoo amma akka dubbachiistuu biraa fakkeenyaa fi jabaatee barreeffama ta'e fakkeenyaaf amma akka jecha fakkeenyaaf gubbaa gaafa jennu inni kun waan jabaatuuf adda baheetoo dubbachiiftuu dubbifamaa lamatu barraa jechuudha. Kanaafuu birsaga isaa kanatti cabsina. Baantoo baranatti baantoo barsiitti. Kuni garuu hadhaa jedhee haa jabaatuyyuu malee akka seera lugaa afaan Oromootti lama ta'ee hin barreeffamu jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Birsaga isaa gaafa qoonnu inni kun birsaga tokkoffaa inni kun birsaga lammaffaa ta'a. Kanaafuu hadhaa. Kanaaf akka kana ta'uu hin danda'u. Jabaateef akka kanatti barreessuun dhorkadha jechuudha. Akka kanan ta'uu jechuudha. Kanaafuu birsaga lama qofa qabaata jechuudha. Birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa. Haa fi dhaa jedhutti adda cita jechuudha. Mee ammallee jecha biraa fudhadheetan shaakallaa. Jecha biraan fudhadhaa. Inni jecha burkutaa'ee jedhu fudhadhu. Burkutaa'ee almost jecha hojjaa jedhu wal fakkaata. Mee birsaga taa qoonnu burkutaa'e. Egaa kun birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa, birsaga afuraffaa gaafa barreessinu burkutaa isheen tun hudhaadha jechuudha. Akka kanatti hudhaan gubbaatti barreeffamti. Gaaf duraan isinitti meedha. Akka hin dogongorre hudhaan jalaa kanatti barreeffamti akka qooddutti jechuudha. Gubbaatti barreeffamti. Egaa jechi burkutaa jedhu akka kanatti qoqqoodama jechuudha. Jecha biraa jecha falfalaa jedhu fudhadhu. Falfalaa. Egaa jechuun kun afaan Oromoo natti fakkaatu. I'm not sure. Mee jecha biraa fudhadhu. Jecha mee barreessaa jedhu fudhadhu. Barreessaa.
barreessaa. Egaa asirratti dubbifaman lama jiraas illee jira. Kanaaf akka itti caccabu akka birsa gatti adda citu birki sagalee akka uumamu argachuu dandeenya jechuudha. Barreessaa kanaafuu birsaga tokko, birsaga lama, birsaga sadii. Kanaafuu akka kanatti barreessaa akka kanatti birsaga sadiitti adda ciccita jechuudha. Birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga afuraffaa, birsaga afuraffaa. Akka kana ta'a jechuudha. Akka kana ta'a jechuudha. Egaa yoo isin jala ariifadhee isin gaafa viidiyoo kan ilaaltan dhaabdanii yookiin paawus gootanii ilaaluu yookiin shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Shaakaluu ni dandeessu. Egaa jechi gosti jecha hafe jedhee yaadu jira natti fakkaatu. Jechoota almost jechoota ta'uu qaban jedhee yaadu ulaagaa sagalee dheeraa, gabaabaa, laafaa, hudhaa irra butaa qaban fudhadheen jira. Egaa jechi hafe yoo jedhe nagaafachuu hin dandeessu jechuu sin rakkisoo jiraate mee jecha gargaarsa jedhu gargaarsa. Egaa akkaataa harki barreeffama qubee yoo isin hin galle dhiifama maaliif namoonni baay'ee yeroo darbe kutaa barnoota 39 keessatti akka qubee koo isin xiqqoo isin rakkise natti wal fakkaata. Hundumaafiyyuu hamma danda'ameen tokko fageessee barreessuun ayyaala. Meerra deebiin barreessaa gargaarsa. Kanaaf gargaarsa akka kanatti ciccite jechuudha birsagatti. Birsaga tokko, birsaga lama, birsaga sadii. Gaafa barreessinu kanatti birsaga tokkoffaa, birsaga lammaffaa, birsaga sadaffaa ta'a jechuudha. Birsaga sadaffaa akka kanatti addaan ciccita jechuudha. Addaan ciccita. Egaa jechoota baay'ee isaa fudhadheera. Kan akka jedhee yaaduun jiru jechoota gosa jechootaa keessaa egaa akka kanatti baay'ee fudhachuu hin dandeessu. Maaliif yoo jechoota baay'ee fudhadhee amma sirruma deebitaa waan ta'eef wanta addaan jiru soo xumurre gaarii natti fakkaata. Yoo wanti isin hin galle jiraate karaa koomentis ta'u karaa garee keenya WhatsAppii fi karaa telegiraamii nu gaafachuu dandeessu. Isiniif deebisna gaaffii kamiyyuu. Egaa jechi hafe jedhee yaadu hin jiru. Maaliif almost jechoota gosa ulaagaa hundumaa ta'an ilaallee jirra. Mee jecha hodhe jedhu bichaatti isin yaa dabalu hodhe. Egaa jechi hodhe jedhu kuni akkanatti barraa yookiin immoo hodhe jennee dubbisuu hin dandeenya. Gamalachuutu tokkuma hodhe yookiin hodhe jechuu hin dandeenya. Egaa birsagatti gaafa citu jechi kun egaa dhaan kun jabaatee dubbifamuyyuu birsaguma tokkotti gara birsagatti cita jechuudha. Maal dubbifamaan dachaa lama ta'een barreeffamu waan ta'eef kanaaf hoofii dhaa jedhee akka sanatti barreeffama jechuudha. Ida'uu dhaa. Egaa birsagaa koonseptii ida'uu yookiin sara xiqqaadhaan barreessuu hin dandeenya. Kanaaf inni kun birsaga tokkoffaa, inni kun birsaga lammaffaa ta'a jechuudha. Tole shaakalan isiniif kenname shaakala armaan gadii isiniif haa kennu. Egaa jechoota muraasa isiniifan barreessaa. Jechoota kana immoo birsagatti addaan qoodduu. Shaakala jechoota armaan gadii birsaga isaanii addaan baasi. Birsagatti yookiin birsagatti qoodi. Tokkoffaa diilallaa'aa. Lammaffaa
bosbosaa'e, bosbosaa'e, bosbosaa'e. Sadaffaa anfiirirummaa, anfiirirummaa, anfiirirummaa. Meettisnee faa dabaluu. Afuraffaa dhilbaadheessa, dhilbaadheessa. Shanaffaa garraamummaa, garraamummaa. Ja'affaa singiggeessitoota, singiggeessitoota. Egaa jechoota kanneen namoonni shaakaluu barbaadan bilisa kattaan addaan qoodaa deebii karaa garee keenya deebisuu dandeessu yoo barbaadan karaa jala koomentiitti deebisuu dandeessu sin jedha. Egaa kana yoo shaakaltan hanga tokko waa'ee bilisa adda baafattu yaada tarii dogongora qubee yoon uumee raadhe sirreessaa jechuun barbaada. Maaliif tasa dogongora qubee yoon uumee raadhe sirreessatoo bilisa gasaa addaan baasin jechuun barbaada. Barumsi keenya irraa kana fakkaata. Barumsa biraatiin amma walitti deemutti nagaatti nu tura. Yeroo gaarii.